Ashamaa daawwattoota akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota maatii birqee yuutuubii jalatti kan argamtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan obboleewwan koo, ani baay'ee nagaadha. Isin akkam jirtu isiniin jecha. Akkasuma immoo yuutuubii koo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa immoo wanta tokko isinitti agarsiisuudhaaf dhufee maaliin innis anillee hin beeku wanta kana. Garuu warreen beektan akkanatti himtaniin barbaada. Komentii alatti maqaa wanticha kanaa maal akka ta'e akkanaaf himtan barbaada jechuudha. Hin beeku maal akka ta'e jechuudha wantichi kuni. Garuu alatti arge natti fakkaata wanta kana. Hin nyaata mallee natti fakkaata. Isaan tokko ta'ee fi ta'uu baatee isaa hin beeku. Kun akkanumatti uumaadha. Uumaa waaqayyooti waan ta'eef akkanumatti uumameet kanan ani arge. Kanaaf wanti kun maqaan isaa maal akka ta'e warri beektan komentii irratti naa teechisaa. Anillee isinirraa hin baradha yoo isin beektan isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa wantichi kinoo kanuma fakkaata. Xilaadha jechuudha bakka. Xiluma natsaadha. Akkanatti argee warri wanta kana beektan naaf barreessitu komentii alatti isiniin jedha. Isinis immoo daawwadhaa. Maal akka ta'e irraa barattanii warri hin beekne jechuudha. Warri beektan silaa hin beektanii, warri hin beekne barattanii, warri beektan immoo komentii naa barreessaa isiniin jedha obboleewwan koo. Kanaaf komentii keessan nallaala waan ta'eef inoo akkana jira jechuudha. Haala kanaani kana fakkaata kan ani arge jechuudha. Garuu alatti arge natti fakkaata. Kanaan tokko ta'ee fi ta'uu baachuu isaa sana adda baafachuu dadhabee malee alatti gin hin nyaatama. Anuma akkanaati gin hin nyaatama. Xixiqqaadha kan dhufu. Haganan guddatu, haganan guddattetti isin argine jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naa turaatii. Wantichi kun immoo maal akka ta'e naa barreessuu hin dagatinaa warri beektan isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo koo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bye bye.